والربل بلد ربك تمني إن فوري برجمة طلباس خنمني أفافي في إني كاسي سرياس والرقة يدواتك تمني كما تشمو درانيا تشسو برين الدبرتي انجرو واقع كيني جلبي واموتي يلان يسوس إني واقع يوكينا كنو إيه تكون عيوت لا لا فرملوت لام تشجري አያ ሳፈረን የተደገፉትም ገሰማሌ አያ ሳፈረን ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ይሆናል ሁሎች አይኔ ጌታ እስጋበር ቀና ብያለሁ ብነሽም ብነጋ እኔን ያውቃለሁ እንደ ጨለማ አይቀርም እስጋበር ቀና ያለው በሁሉ አያሳፍርም የተደገፉትም ገተማሌ ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ይሆናል ሁሎች አይኔ ጌታ እስጋበር ቀና ብያለሁ ብነሽም ብነጋ እኔን ያውቃለሁ በህልምሽ ሌላው እንዳይተሻል በእንቅልፍ ልብሽም ሌላ ወንድ ጋር ተይጃለሽ በሚል ሚስቱን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ተፈረደበት። በኢሊባቡር ምን ያክል መጥፎ እንደሆናችሁ ያሳውቃችኋል። ሞክሩት። እስኪ ልሞክር ራሴን ልመርምር እስኪ። አይ መቼም ሰው አይደሉ ስንት መቶ በመቶ ክፉ ይሆኑ አሉ አይደል? ምንም አልል Ayye kabajamtoota daawwattoota leensan demluna family jirtu nagaa keessanii nageenni baraadha jirra galata rabbii dhageenya jirra akkuma argaa jirtan yeroo qonnaati kanan durallee isiniif qonnee turre yeroo lafa shoggoraa turretti yeroo lafa qopheessaa turretti boqqolloo oomishna wayita boqqolloo itti oomishamuudha arfaasaa qotan malee birraa maal haramatu jedhee Oromoon kanaaf arfaasaatti kana asheeta boqqolloo nyaachuudhaaf qophii amuma kaasneetutti eegalleetii jirra. warreen maatii kanaaf haaraa tatanii subscribe gochuu hin dagatina shares godhaa likes godhaa yaada keessanis immoo nu qooda amma yeroo hojiitii yeroo arfaasaa xinnaanis guddaanis hundumtuu lafa xinnaa lafa guddaa ton jenne namni hundumtuu waan isaaf ta'u waan matiqqaa illee oomisheeti sanarraa bu'aa dadhabbisatii eeggataa jechuudha. Kanaaf birraa waan nyaatan asheeta gandarraa bituurra manuma fi cabsatanii nyaachuun hin danda'ama. Kun tokkittiin kan akkasii sadii afur baate. Ishiin kun tokkittiin jechuudha. Tokkittiin kun kana sadii yoo seeraan madaabaraatti goote xaawootti goote lafa isaa kunuunsite qopheessite baay'ee ba'a jechuudha. Kanaaf xiqqaadha lafa hin jedhina lafuma xiqqaa sana afaan duwwaan bulchinati itti kenna laalati walumaan qopheessina jechuudha. Amma midhaan saatiin qopheessaa jira sanyii qopheessaa jira sanyiin isaa akka bifa kanaan qophaa'u qaba. Jalqabumarraa yoo kaasee yoo hubattani lafa baay'ee iddoo baay'eetti baadiyyaattis magaalaattis lafa hundumaattuu akkaataa kanaan turaa jechuudha. Haadha isaarraa cabee akkaataa kanaan turuu qaba sanyiin. Bifa kanaan turuu qaba. Kanaaf akkuma argaa jirtan kun yeroo dheeraadhaaf qoluma isaa irraa cabsiteet hiitee keessaa jechuudha. Hiitee keessaa akka inni goggogee bishaan fixatee goggogee sanyiidhaaf mijatutti qopheessitee keessaa jechuudha. Akkaataa kanaan kan yeroo dheeraa ture jechuudha. Turtii yeroo dheeraan booda amma iddoo ufatti deebi'uuf jira amma. Idduma ufatti deebi'uudhaaf jira biyyee lafsaa qophaa'ee fi jira.
yeroo nyaannullee si wajjin akka nyaannu abdii guddaa qabna namoonni tokko tokko dhufsanillee nu wajjin akka nyaatanis abdii guddaa qabna kanaaf maatiin keenya hundi keessan laayikii sheerii gochaa nu waliin turaa qotaa wal gorsaas moo qotaa jedhani lafa warra baay'ee qabus lafa xiqqaa qabus hundumaan oomishaa fi oomishtummaan keessan itti cimmoo qabaa lama buluudhaaf jiraachuudhaaf jettanii qotuu qabdu siniin jennaa maatiin keenya yeroo hundumayyuu akkaataa kanaan dunqotu abbaa koo tokko agartanii jaarsi boqqolloo qotuun jaalata moosee illee qotuun jaalata warqeellee jechuudha warqeellee noomishu ani isaan jalattan guddadhe yeroo baay'ee qonnaa fi horsiisa tokko natti tola baqa ta'uu hin danda'e lafas baay'een qotaa akkaataa kanaan dabarsaa ture baay'ee isinitti tola jechuudha qonni madda galii biizinasii keessan cinaatti illee tokko kana yaalii gaggeessitanii baay'ee namatti tola maatiin keenya hundi keessan ni walumaan haalluutiin duukaa bu'aa akkaataa kanaan oomisha bara 2014 arfaasaa tokko jennee lafni qabnu irratti waan maqaxxaa oomishuudhaan gahee keenya baachuutti jirra nyaanna jechuudha nuti hin gurgurrus waa biraatiin goonuu mallaqaaf galii biddaatiif hin hojjinu manumatti itti nyaannee buna dhugnaatiin yeroo dabarsinaa yeroo waaree ittiin dabarsinaa keessummaan yoo dhufellee ittiin simannaa waan biraa daftee dadhabbii biraa deemurra kanuma buna dafiftee gochuun danda'ama yeroo kunuunsa irraa eegalee maal tokko barbaachisu xaa'oon illee ganna bitama xaa'oon fuula fuulduratti bitama shoggoruu illee qabaa aramuu illee ni qabaa wanta kunuunsa barbaachisu hundumaa gochuudhaan akka oomisha kana wanni goonu guddifannu waan maxxa kanadha hojjedhaa isin jennaa hojiin gaariidha xiqqaa fiigichi kiiloomeetirri 40 tarkaanfii tokko tarkaanfantu malee fiigicha kiiloomeetira 40 kiiloomeetira tokko yoo tarkaanfantu tokkumarraa eegalachuudha takka itti gaafa tarkaanfii eegaltu inni turisti hufeera jechuudha kanaaf oomishtis ta'ee daldallis biizinasiinis wanti nuti jireenya addunyaa kana yaalii xiqqaarraayi waan guddaatti tarkaanfatama kanaaf utuu hin tuffanne kana irrattis bobba'aa kan dura horsiisa lukkuu irrattis waan tokko siin jennee jirra isinis illee baay'ee yaada nu qoodanii yeroo lafa qoffaruutti immoo lafa boqqolloo yeroo nu qopheessinuttis illee namoonni baay'een akkaataa kamiin akka wanni gotanis nu barsiisaa nu agarsiisaa jettanii kun yeroo dheeraa kan ture boqqolloo qooxii irratti fannifamee yeroo dheeraadhaaf ture amma achirraa gadi fuunee qola isaa irraa gannee gochaa jirra boqqolloon kun baay'ee sanyii filatamaadha ija isaa yoo ilaaltan immoo iji isaa baay'ee isinitti tola jechuudha baay'ee namatti tola mee yaalii gaggeessaa isinis yaalii gaggeessaa kanaaf iddoo argattanii sanyii isaa fudhadhaa sanyii gaarii sanyii baay'ee gaariidha kun baadiyyaa irraatti kan dhufe baadiyyaa irraa fidnee fardii jalatti du'ee fidee kanaaf qotaa oomishaa isiniin jenna baay'ee gaariidha warra haadha biiftuutii dhufe jechuudha isaan baay'ee oomishuuchaadha sangaa baay'eedhaan qaxaqaxanii qotuu hektaara baay'ee oomishuu baay'ee qonnaan bulaa beekamoodha achi dhufe isiniin jedha Iti wan udah kita